Hello, how you guys doing? I hope everybody's doing great at home. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara chaanala Afaan Oromoo Academy'tti nagaan dhuftan. Warroottan chaanala kanaaf haaraa ta'an, please chaanala kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisaa. Akkasumas immoo warroottan maatii ta'an viidiyoo kana like gochuun eegalaa hanga xumura viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. 1.2 Why do we study biology? Biology maalif qoran? Objectives. At the end of this section, the student will be able to xumura kutaa kanaa irratti barataan wanni ibsuu danda'u qabu, wanni beekuu danda'u qabu. Inni jalqabaa explain why biology is studied. Biology maalif qoratame? Yookaan biology maalif qoran? Kan jedhus dabalatee maal gochuu qabna? Ibsuu danda'uu qabna. Explain gochuu qabna jechuudha. Inni lammataa give examples of biological application. Biological applicationii fi fakkeenya kennuu jechuudha. Fakkeenya kennuu danda'uu qabna jechuudha. Biological applicationif. So warroottan lamaan kan erga kutaa kana xumurreen booda waan nuti beekuu qabnu jechuudha. So okay, human beings have an inborn curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitats. Akkasumas ilmi namaa waa'ee addunyaa uumamaa fedhii beekuu dhalootaan kan qabu yoo ta'u, kunis waa'ee lubbu qabeeyyii fi bakka jireenya isaanii akka qoratan isa taasisaa jechuudha. So studying biology helps to understanding how living things work, and then how they function and interact with the environment. Akkasumas ammoo biology qorachuun maali gochuun? Biology qorachuun akkaataa lubbu qabeeyyiin itti hojjetan, akkaataa itti hojjetanii fi naannoo isaanii wajjin walitti dhufeenya qaban hubachuuf gargaara. Maal gochuun? Biology qorachuun. Biology takes our everyday life in many ways. Akkasumas maalidha? Biology jireenya keenya guyyaa guyyaa karaa hedduun tuqaa jechuudha. For example, biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. Akkasumas fakkeenyaaf ogeeyyiin biology yookaan ammoo biologistiinii qoricha dhukkuba namaa adda addaa yaaluuf oolu qorataniiru yookaan qoratu jechuudha. Many biologists are working on problems that critically affected our lives, such as how our animals and plants body work. Akkasumas ogeeyyiin biology hedduun rakkoolee jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisan irratti hojjechaa jiru. Kanneen akka qaamni bineensotaa fi biqiloota keenya akkamitti akka hojjetu, how ecosystems work. Akkasumas ammoo sirnakkoon yookaan ammoo sirnakkoonii akkaataa itti hojjetu. Inni biraa how advancements in genetics and cell biology are transforming to medicine and agriculture, as well as the use of forensic biology to investigate crime. Furthermore, studies how ecology is helping societies evaluate environmental issues such as global warming, how fermentation is used to produce alcohol drink such as beer and wine. Dheerate miti rakkoon qabu.
So eessarraa jalqabne akkamitti sirna kun akkaataa itti hojjetu akkasumas guddina jiinetiksii fi baayoloojii seelii baayoloojii akkamitti gara qorichaa fi qorannaatti jijjiiramaa akka jiru akkasumas baayoloojii foreensikii yakkaa kan jennu immoo forensic jechuun waa'ee forensic science yookaan immoo forensic biology jechuun waa'ee yakkaa kan qoratudha jechuudha. Waa'ee yakkaa wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kanaafuu forensikii yakkaa qorachuuf itti fayyadamuu. Kana malees akkaataa iikooloojiin hawaasni dhimmoota naannoo madaaluuf gargaaraa jiru kanneen akka ho'ina addunyaa akkamitti akka oomishamu qoratu, dhugaatii alkoolii kan akka biiraa fi waayinii kanneen akkanaas maal godhu hin qoratu jechuudha. So kana fakkaatu. In addition dabalataanii biological studies are used in treating patients suffering from AIDS, tuberculosis and some type of cancer. Akkasumas kana malees dabalataanii qorannoon baayoloojii dhukkubsattoota AIDS dhukkuba tiruu fi gosoota kaanserii tokko tokkoon rakkatan yaaluuf fayyadamnaa jechuudha. Yookaan ammoo fayyadama jechuudha. Attentionii haa laallu. Okay. Attention. Application of biology in our day-to-day life. Akkasumas maalidha? Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti bioloojii akkaataa ittiin fayyadamnu yookaan akkaataa fayyadamnu attentioniin jira. Xiyyeeffannoo badhu kan jedhu wanta nuti xiyyeeffannee beekuu qabna. Wine making, the brewing, the baking of bread and the production of cheese all depend on fermentation processes brought about by yeasts, our fungi and the bacteria or enzymes for these organisms. Akkasumas wayinii hojjechuu, daabboo tolchuu, daabboo daakuu fi daabboon oomishuuf hundi isaanii adeemsa daakuun deemudha yookaan immoo fangaasii fi baakteeriyaa biroo yookiin inzaayimoota orgaanizimoota kan irraa dhufan irratti hundaa jedha warri kun hundi isaaniitu. Sorry. Okay. Antibiotics such as penicillin are produced by mold, fungi or bacteria. Akkasumas immoo qorichootni farra baakteeriyaa kan akka peensiliinii, fangaasii boca yookiin baakteeriyaatiin kan oomishamanidha jedha. Boca maaliitiin kan oomishamanidha? Boca baakteeriyaatiin kan oomishamanidha jedha. The production of industrial chemicals such as citric acid or lactic acid needs bacteria or fungi to bring about essential chemical changes. Akkasumas oomishni keemikaalota industirii kan akka citric acidii yookiin ammoo lactic acidii jijjiirama keemikaalaa barbaachisaa ta'e fiduuf baakteeriyaa yookiin fangaasitu barbaachisaa jechuudha. Okay. Sewage disposal depends on bacteria and the filter beds too from the basis of the food chain that purifies the influent. Akkasumas yookaan ammoo xuraa'aan bishaan yookaan ammoo balfa bishaan xuraa'aa bu'uura yookaan ammoo food chain sansalata nyaataa bishaan bu'aa qulqulleessuu uumuu fi baakteeriyaa yookaan ammoo
filter beedsii keessa jiru irratti hundaa'edha. So, discovery of the structure of DNA and the forensic analysis of DNA samples from crime science. Akkasumas ammoo argannoon caasaa DNA fi forensikii saayinsii yookaan immoo forensikii marratti xiinxala saamudaa yookaan immoo xiinxala DNA bakka yakki itti raawwatame bakka yakki itti raawwatame irraa kan fudhatamedha yookaan fudhatamee jedha. So, gabaabumatti crime science yookaan immoo forensic science fi crime science is the same. Forensic science waa'ee yakkaa yookaan immoo crime science waa'ee crime wajjin wal qabate kan qoratudha jechuudha. 1.3 the scientific method tokko tuqaa sadii mala saayinsawaa kan jedhu ilaalaa jechuudha. Objectives at the end of this section the student will be able to xumura kutaa kanaa irratti barataan wanni inni ibsuu danda'u qabu wanni inni beekuu qabu maalidha? Explain about scientific method waa'ee scientific method yookaan immoo mala saayinsawaa ibsuu danda'u qaba. Explain about the meaning of hypothesis akkasumas ammoo waa'ee maalii waa'ee hiikaa yaada hypothesisii ibsuu danda'u qaba. Practice about formulating hypothesis akkasumas ammoo waa'ee yaada hypothesisii bocuu shaakaluu danda'u qaba. Practice doing scientific experiment and drawing a bar graph akkasumas yaalii saayinsii hojjechuu fi bar graafii yookaan ammoo graafii kaasuun shaakaluu danda'u qabaa jedha. Okay, biology is a science. Biology maalidha? Saayinsiidha. Biology is a science of inquiry. Akkasumas ammoo biology saayinsii waa'ee maalii qo'atuuti? Waa'ee qorannaati jechuudha. Biology saayinsii qorannaati jechuudha. Biology saayinsii qorannaati jechuusaati. Okay, what comes to your mind when you hear the word of science or the word science? Akkasumas jecha saayinsii jedhu yeroo dhageessu yookaan yeroo dhageessan maaltu sammuu keessanitti dhufa? Maaltu sammuu keessanitti dhaga'ama? Biologists are always curious about why things happen or how things happen. Akkasumas maalidha? Ogeeyyiin baayoloojii yeroo hunda wanti tokko maaliif akka ta'u yookiin wanti tokko akkamitti akka ta'u beekuuf fedhii guddaa qabu. By asking questions and seeking science-based responses known as the scientific method. Scientific method, they come up with new theories to explain new finding. Akkasumas gaaffii gaafachuu fi deebii saayinsii irratti hundaa'ee fi mala saayinsii jedhamuun beekamu barbaaduudhaanii argannoo haaraa ibsuuf yaadota haaraa fidu saayintistoonni. The scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigations. Akkasumas yaalii saayinsii tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan saayintistoota qorannoo saayinsii akkasiitiin qajeelchan of keessatti qabataa jedha. Of keessatti qabata. So, biologists study the living world by posing questions about it. Akkasumas ammoo ogeeyyiin baayoloojii yookaan baayoloojistoonni addunyaa lubbuu qabu kana ilaalchisee gaaffii kaasuun qoratu. The general steps of the scientific method are akkasumas tarkaanfiiwwan waliigalaa maloota saayinsawaa isaanis inni jalqabaa observations jechuun akkasuma hubannoo yookaan immoo wanta tokko laaluu
jechuudha. Jalqaba wanta tokko ni argita, ni hubattaa jechuudha. Wanta hubattu sanii jechuudha inni jalqaba. So the scientific study begins with careful observations, often a problem to solve, that leads to equation. Akkasumas qorannoon saayinsii kan of eeggannoodhaan ilaaluudhaan yeroo baay'ee rakkoo furmaata argachuu qabu gaaffii tokkotti nama geessuun jalqabaa jechuudha. Jalqaba wanti kana argitee maaliif ta'e wanti kun maaliif akkana ta'uu danda'e kan jedhu akkati gaafattu si taasisaa jechuudha wanta akkasii kun. So the observation can be made either directly, example, using your sense organs, or indirectly using scientific tools such as microscopes. Akkasumas gaaffii gaafachuu yeroo baay'ee ilaalchisee saayintistichi gaaffii akka gaafatu gaaffii isa taasisaa jechuudha. Yookaan immoo akka inni gaaffii san gaafatu isa taasisa. Akkasii miti jalqaba. Okay, jalqabi. Tajaajilli kun kallattiin fakkeenyaaf qaamolee miira kee fayyadamuu yookaan alkallattiin meeshaalee saayinsii kan akka maayikirooskooppii fayyadamuun taasifamuu danda'a jechuudha wanti kun. So eega observe gootee waan tokko argitee booddee maaltu gara sammuu keetii dhufaa? Asking questions, gaaffii gaafachuu. The observations usually lead the scientists to ask question, inquiry. Akkasumas immoo gaaffii gaafachuun kun maalidha? Yeroo baay'ee wanta tokko erga jalqaba argiteeni wanti kun maaliif ta'e kan jedhu maalidha? Sammuu kee keessaa gaaffiin dhufaa jechuudha. Maal jedhamu asirratti gaaffii gaafachuu yeroo baay'ee ilaalchi saayintistichi gaaffii akka gaafatu yookaan immoo gaaffii akka gaafatu isa taasisaa jechuudha. So forming of a hypothesis. A hypothesis is proposed scientific explanations, possible answers for a set of questions, akkasumas yaada hypothesisii uumuu jenneerra. Yaadni hypothesisii tuuta gaaffiiwwanii tokkoo fi ibsa saayinsiin deebii ta'uu danda'u yaadamedha. To solve a problem, one can purpose several hypotheses. Akkasumas scientific hypothesis should be testable. Akkasumas rakkoo tokko furuuf namni tokko yaada hypothesisii hedduu dhiyeessuu danda'a. Yaadonni saayinsii yaadota saayinsiin qorataman ta'uu qabu jechuudha hypothesisiin kun. So inni itti aanu maalidha? Testing hypothesis dha jechuudha. Hypothesis can be tested through experimentation. Akkasumas yaadni hypothesisii yaaliidhaan qoratamuu danda'a. Yaadni hypothesisii maaliin qoratamuu danda'a? Yaaliidhaan qoratamuu danda'a. Any scientific experiment must have the ability to be duplicated because the answer the scientist comes up with, whether it supported or rejected the original hypothesis. Akkasumas amma maal jechuu isaati?
akkasumas maal jechuu isaati yaaliin saayinsii kamiiyyuu dandeettii dacha'uu qabaachuu qaba. Sababni isaa deebii saayintistoonni fidee yaada jalqabaa kan deeggaru yookaan kan didu can become part of the scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiments and achieve the similar results. Akkasumas immoo maal jenneerra yaada jalqabaa kan deeggaru yookiin kan didu yoo saayintistoonni biroo yaalii wal fakkaatu raawwachuu fi bu'aa wal fakkaataa galmaan ga'uu danda'an malee qaama beekumsa saayinsii ta'uu hin danda'u. Wanti namni sun yaade, wanti namni sun jalqaba argate jechuudha. So if a hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Akkasumas yoo yaadni tokko daataa yaaliitiin hin deeggaramne namni tokko yaada haaraa dhiyeessuu danda'a jedha. Dhiyeessuu danda'a. Inni itti aanu making conclusions about the findings. Okay. Akkasumas immoo waa'ee argannoowwan irratti waa'ee argannoowwanii sanii irratti maalidha? Qorannoo waa'ee argannoowwanii irratti xumura gochuu yookaan immoo xumura gochuu jechuudha. Wanta san irratti xumura gochuu. So making conclusions about the findings. Okay. Scientists consider their original hypothesis and ask whether they could still be right in light of the new information gathered during the experiment. Saayintistoonni yaada jalqabaa isaanii ilaaluun odeeffannoo haaraa yeroo yaalii sanaatti walitti qabame ilaalchisee ammallee sirrii ta'uu danda'uu fi dhiisuu isaa gaafatu jechuudha. Dhiisuu isaanii gaafatu. So the hypothesis can remain as possible experiments for how things work. Akkasumas immoo yoo akkas ta'e yaadonni hypothesisii akkaataa wantootni itti hojjetan ibsa ta'uu danda'anitti hafuu danda'u. So if not, scientists reject the hypothesis and try to come up with alternate experimentations, new hypotheses that can explain what they have seen. Akkasumas maal jenneerra yoo akkas ta'e yaadonni hypothesisii akkaataa wantoota itti hojjetan ibsuu ta'uu danda'etti hafuu danda'u jenneerra. Yoo hin taane saayintistoonni yaada hypothesisii diduudhaan ibsa biraa yaada haaraa kan waan argan ibsuu danda'u baasuuf yaaluu jechuudha. Maal gochuuf yaaluu? Baasuuf yaaluu jechuudha. So kana fakkaata. Inni itti aanu communicating the findings. Argannoowwan argaman dabarsuu yookaan immoo communicate irratti gochuu. When scientists complete some work, they write a paper that explains exactly what they did and the results they obtained. Akkasumas saayintistoonni hojii tokkoon tokko yommuu xumuran waraqaa wanta hojjetaniif bu'aa argatan sirriitti ibsu barreessuu jechuudha. Sirriitti wanta argatan sana ibsu barreessu waraqaa irratti. So then they submit the paper to a scientific journal in their field. Sana booda waraqaa sana barruu saayinsii
damee isaanii irratti argamuuf dhiyeessu. In addition, kana malees dabalataanii, in addition, the findings will be printed in scientific journals and assist teachers and students in the field. Kana malees argannoowwan yaada yookaan immoo argannoowwan sun barruulee saayinsii irratti maxxanfamee barsiisotaa fi barattoota damee kanaa ni gargaara jechuudha. Waan kana irratti damee kanaa barsiisotaa fi barattoota damee kanaa ni gargaara jechuudha. Example of a hypothesis testing in everyday life. Akkasumas fakkeenya qormaata yaada hypothesis testing yookaan ammoo fakkeenya qormaata yaada jireenya guyyaa guyyaa keessatti gaggeessinu ushi jireenya guyyaa guyyaa keessatti jenneerra. Purpose, you want to use your torch. Torch jechuun hand lamp yookaan ammoo hand light kan jennu baatirii harkaati. Kan British torch jechuun hand flight yookaan ammoo hand light jedhu warra Amerikaanii, so don't worry about it. Purpose, you want to use your torch hand lamp to find a missing pen in your bedroom. Fakkeenyaaf mee torchii yookaan ammoo ibsaa harkaa kee fayyadamtee maal goota? Fayyadamtee qalama kutaa ciisichaa kee keessaa bade argachuu barbaadde haa jennu. When you switch the torch on, yoo torchii yookaan ammoo ibsaa ibsituu hin hojjanne, maaliif ibsichi? It is not working. Yoo ibsaat ibsitu hin hojjanne ibsichi. Maal hin teene hin hojjanne. So the following flow chart will illustrate hypothesis testing for a torch that doesn't work. Akkasumas immoo chartiin yaa'a armaan gadii qorannoo yaada hypothesisii yookaan ammoo hypothesis testingii torchii hin hojjanne ni agarsiisa jechuudha. Okay, observation, the torch does not work. Fakkeenyaaf ibsaan keessan harkaa hojjataan jiru. Question, why the torch does not work? Maaliif ibsaan kiyya hin hojjatu? Wanni jedhu mataa keessan keessa gaaffiin uumamaa jechuudha. Jalqaba ibsaan keessan akka hojjataan jirre argitan observe gootanii, lammataa immoo gaaffiin sammuu keessan keessa dhufu. Maaliif ibsaan kiyya hin hojjatu kan jedhu. Hypothesisii jalqabaa, experimentii jalqabaa, resultii jalqabaa ilaallu. Hojjataan jiru hojjanne ibsaan keessan maaliif ibsaan kiyya hin hojjatu wanti jedhu gaaffiin is keessa dhufe. Hypothesisii jalqabaa bira dhufu. Hypothesisii jalqabaa bira naa dhufnu, the bulb burn out or ibsaan kiyya hin gubate moo jettanii ibsaan kiyya hin gubate jettanii gaaffii keessaniif hypothesisii yaada dhiyeessitu jechuudha. Achi yaada dhiyeessan experimentii kana irratti experimentii jalqabaa irratti maal gootu? Replacing the bulb. Kanaafuu maal gootu? Ibsaa keessan san ni haaromsitu jechuudha. Hin gubate jettanii waan yaada dhiyeessitanii fi yaadicha kanaaf maal dhiyeessitu? Experimentii dhiyeessitu jechuudha. Maal gootanii? Ibsaa keessan san haaromsitu jechuudha. Erga haaromsitanii bu'aa isaa biraan geessu jechuudha. Bu'aan isaa resultiin jalqaba maal ta'a? The torch does not work. Ibsaan keessan hin hojjanne yookaan ammoo hin hojjatu. The first hypothesis is rejected. Kanaafuu yaadichi jalqaba ni haqama, hin fudhatamne jechuudha. Maal hin ta'ine ibsaan keessan hin hojjanne. Jalqaba ibsaan keessan hojjatu, achiin gaaffiin mataa keessan keessa uumame maaliif ibsaan kiyya hin hojjatu kan jedhu, achiin erga isin akkas gootanii kaatanii
yaadi isin keessa dhufe hin gubate moo kan jedhu ergasii eksperimentii biraan baatane ibsicha san jijjiirtane replace gootane eega replace gootanillee ibsichi keessanii hojjanne kanaafu the first hypothesis rejected hypothesisin isin resultiin yookaan immoo wantitti isin dhiyeeffatan sun ibsaan waan hin ifinii fi yaadichi keessan jalqabaa sun maal ta'a hin haqamaa jechuudha. Amma egaa haqameeti akkasiin hin dhiistan yaada lammaffaa fiddan hypothesis 2 the bulb is improperly screwed akkasumas anatu ibsaa koo yookaan immoo ibsaa dhagaa koo sirnaan hin keenye yookaan anatu hin keenye moo anatu maxxansine jettanii gaaffii yaada lammataa dhiyeessitu jechuudha. Kan jalqabaa hin gubatettanii yaada kaastanii turtanii amma yaada kanarra maal godhattanii anatu sirnaan hin keenye jettanii hipootesisii lammata kaastuu jechuudha yaada lammataa. Experimentii 2 birannaa dhuttanu reinstalling the bulb maal gootu dhagaa irra deebiin yookaan immoo irra deebiin maxxansituu jechuudha. Anatu sirnaan hin keenye yookaan dhagaa ta'uu danda'a. Anatu sirnaan hin keenye jettanii dhagicha isa maal gootu irra deebiin sirreessitanii keessuu jechuudha. Irra deebiin sirreessitanii keessu maan irratti eksperimentii lammaffaa irratti. Ergasii riizaaltii lammataa bira dhuftu. Riizaaltii bira na dhuftu the torch works. Ibsaan keessan hojjate. Ibsaan keessan inni hojjate the second hypothesis accepted. Kanaafu ibsaan keessa maal ta'eera boba'eera amma yaadni lammataa ni fudhatamaa jechuudha. Ni fudhatama. Akkaataa kanaan deemaa jechuudha scientific methodiin. Malee jalqaba qofa egaa hin taane jettanii dhiisuun qabdanu yaadota bibbiraas kaastu yaadota kana keessaa kan fudhatama qabu. Irra deddeebiin saayintistoonni baay'een tolchaniiranuun kan hundisaa iddoo hundatti vaaliyuu wal fakkaataa gatii wal fakkaataa kan fiduuf yoo wal fakkaataa ta'e hin fudhatamaa jechuudha. Kana fakkaata.